Hin miliqee mana keessa dhufe miliqee. Ma waasi wajji taphachuu barbaadan. Ana faana wajji taphataa inni amma barra ani dubbii wajjin taphachuu barbaada barra. Jaartii akkam bultee naan gara ofii fedhe. Arafaatu na saa beeka maarree. Arafaasitu harkisee galchee. Wallahi karuma inni seeneenu agarre nu akka tasaa akka tuqnee kaan hin beekne. Eessaan seene baasin lameen nu gadi. Maal jechuudha? Eega. In taphadhaan si faana hin taphadhaan. An dubricha faana hin sodaadhaan. Lakki ani isaan lamaan isin lachuu jiru beesin lamaan akkanumatti. Saafiin dubbii baballeesse. Isin tochi baasaa bar. Lamaan wal baasan. Ba'uu arafaat yoo ati ba'uu. Guyyaa biraa si galcha. Mee amma yaadarra jirra Saafis ma dhugaa. Yoo isin Isaa kasi dabbaru. jala. Dibatti osoo hin taane ati qaldiirra jirtan jechuudha mucaa kana Laa sarbii qabasa. gurraachinna kanallee yoo isin dabbare kan hima bira wajjin taphadhaan. Laa anabbaya. Laa Saafi ani nama gurraacha jaaladha jiruu biyya keessatti. Dhagaye isin haasawa. Jiruu kee keessa nama gurraacha jaalattaa? Yalla yaada keessanitti. Salaam alaikum. Yaada keessanitti fufa bakka beera. Laa beekaatiin kana madiimaan jaaladha. Salaam alaikum. Akkani deema arginaan deemte. Yalla dubbadhaa iyyee yoo barbaachisaa yoo ta'e hin bu'an. Uni kaabinee Oromiyaan. Yaada keessanitti fufa bakka dhiifama. Yaada keessanitti fufa. Biraa si galchina. Maal jettaa Habibi? Labanni illee numa. Harmoo wanne xuuxxoo qabda moo Fati. Laa labana dhugee keessaa bi. Qaabatu. Hirriba keessaa dammaqe mooyee. Milijaatu ejensi. Bakka yaada keessanitti fufaa jedhee bara. Maa miidiirra jirtanii waan icciitii yoo ta'e kee ila dhageeffadhaa waan tokko kan isiniin jedhu. Wanni isin haasaa jirtan waan icciitiiti moo waanuma miidiyaa gubbara taasifamuu qabu? Waluma keessa ispiriisi. Waluma keessa gizee wali hasaabna illee nama sadiin bicha dhagaa mistira. Abuura komentii gara. Ayyee. Saafii mee walit dachaanaa bakka eessaan baasan baddaa. Warri Dr. Mariam. Saafiin ba'an jiru. Tole amma isin na baasuu dadhabdammoo dhageeffadhaa kama. Mistira haasawaa jirraa jettan yoo na baasuu dadhabdan isinirraa bahaa yoo isin dabbare. Fuulli kiyya yoo isin dabbare isinirraa bahan. Dabbaree miti si baasuma dadhabnee akkanumatti nama lamaan taa'uu waan barbaadu. Saafi jammar dhiirtii fakkottuun qabdu dabbaree qabdu yaani. Ba'uu bara haa ba'u. Isiin maal Oye waan inni asiin jedhu na dhagaye. Maal jettaan? Maaliif na baafta gooyi maarra Waan inni asiin jedhu na maaliif na baafta iyyuu jedhee bara. Sagalee kiyya dhagayama. Sagalee arafaatti dhageettaa Saafii. No ani fokkataa mi baran zariifatiiti. Ani bareedaadha wallahi billahi. Shunu ani dariigaa. Hin taphadhaan. Moo fatishaa waan yani wanna wayi seetanii ani dhageeffadhaa. An fatishaa caalaa bareeda bara. Chokoleetti. Injenneeree Saafii. Wallahi chokoleetti injenneeree. Dhagaa'e. Saafi na dhageettaa? Dr. Mariam rakkabte. Suuraan gad darban uummata warri kana beeku. Arfaan geessatti juustu mata. Wallahi bareeda gurraacha chokoleetti. Mastii tuqii. Jarri na baasuu wanni ayyachaa'u. Kan na darbe ayyee. Eessaas darban Darbi jedhimee haa darbanii. Bawarra. Arabumaan darban yaada. Matti ati hin beektu juustu. Si dhagaa'e. Maatiin qabdan bitaa darbu. Zaalbatu bahar. Abran kalloo. Jara tagoon arkaan fuulee keessa lafa. Azoo yee. Ikkini amma booda bu'aa barattu waan rakkoon qabu. Rabbiin hin darbinii maali? Saafii harkaa ol fuulee lafa gasii kenna moo amma tagoon.
Arafat rakkoo keetti kinoo makka amma nama barbaadu. Qoy gastiitu ki jedhe warri asii jala naaf ijaaji kenne tokko. Gastiitu dheefi achi booda eessa tudhare. Attu qanila. Isaallee hubattu waan inni ta'e wallaalle wali. Imba'u. Yoo isin ila amma bar awwala waa balleessitanii. Dhageeffadhaa ila awwala waa balleessitan. Haasawatti haasawu jirraati bu'ii jettan. Hambuun barbaanne kam saniifi bar. Badaale giftii kennaafii jiraan. Ati ittiin himtu hati. Ati ittiin himtu. Taafi salaam alaikum. Annamatti hin dhiibu. Qoy ila akkana. Itti himaa jarana. Keessa baasa. Haala makka. Akka fumatti himtu achuma. Akkana isa gattuudhe. Sirriirta. Sirriirta. Waan wayyaa qabdutti gadhai. Waalaikum assalam lubbiyee. Bakka nama feenee. Aboo giiftii maal naa kennite? Fooloo narraa deebifatte jazbitti. Hai maal jechuun? Fooloo sirraa deeffadhee. Fooloo deebisteera. Hin argine kaa'ame. Akka nama rabaasuu gootee fooloo narraa deebifatte. Maal jechuun? Laa wallaa laatiin. Maal ebboo? Gattu qabuu dide hojjaa. Godhaan bana silkii yoo dillisu. Laayifii cuftee raabee. Dide bakka Naannoo ga'e. Qoy laayifii cufna sitti ergire eega sadee bita. Eessaaf maali? Baasuu akkamitti dadhabdanii? Eegasii natee Akkamitti baasuu wallaahi? eegasii deebistaa qoy rakkoon hin jiru amma fooloo narraa deebifatte jedhe. Amma yaada keessa Saafi ati waan dabarfannaa asin joon anda gettu. Daabii wanni kanattuuf maali? Nan dhageettii baastaa baasee. yoo mee Baasin baas. mee callisa ana isinirraa ba'a amma usjedha amma usjedha amma isin callis Zadaan gamaa. abboo Nada dhageessa getta waan asin jedhu. amma namni sheeka na Hussein guyyaa meeqa qabda ana bu'aadhiis Gaafa guyyaa shanii inshallah. boo ana bu'aadhiis Gaafa Baasin guyyaa baasa. shaniiti jeeti yaanu. yalla eebba guyyaa meeqa qabdan Gaafa guyyaa shanii qabna. Gaafa guyyaa shanii. Ji'a kana gaafa guyyaa shanii. sheekana Hussein Warra Bahari. saahiba bara anaa fi sheekana Hussein saahiba Waraana. Yoo wala dhaamsaa bakka isin namaa. rabbi si amil keessu habibi Inshallah amiin. rabbi si amil keessu obboleessa koo qaalii kabajamaa dhuguma nama jabaa ani isinirraa bu'aadhiisaa kaa'o bilbila olii fooloo narraa deebiste amma biloo kina gootaadhaan wayi ana bu'a maal ta'a fayyaan qabdu mucaa ofii keessanii ba'aa deebi'a cufaatii bilbila keessan ba'aa deebi'a awwala kan nama buusuun beeyne kan nama baasuun beeyne haga irraa malee hidan haga guyyaa irraa kana isin nama guyyaa gorogora oromii Kalaan Miira saafi keessa rafi nama kalaan. Bakka rafi aadi. wallahi osoo nama jala arrabsu ta'e dhageeffadhu laal amma dhugaa dubbanna goe amma dhugaa dubbanna osoo nama jala arrabsullee ta'e buusuun beekanii jechuu maali kun nama lama achi teettanii akkamiin nama buusu wallaaltan tashaadha You know, one. fatisha amma na dhagaye waan siin jedhu fatishaa kiyya bareedaa nama qaalii nama gaarii rabbiini suuqii ati banatte suuqii barakaa qabdu suuqii gartee hawaasa guutuu tajaajiltu suuqii gartee maatii kee hunda tajaajiltu suuqii gartee ummata oromoo hundaan gargaartu Ammallee sooliin deebi'e. nama garteetini mul'ata qabdurratti rabbi si yaadabba habiibii kiyya gaari dhugaa rabbi hedduu si kabaja hedduu si jaalladha akka oromoo tokkotti akka nama si dinqisiifatu tokkotti ati nama gaariidha dhuguma nama maa deebistiree dhiise ani sumatti dubbachuun barbaadan Nama 300 kanneen jarri yaa'ii godhanii bara kanaaf
ربي نما Ati galche. akka keetii kana ummata keenya keessaa naanuu baay'isu nama gartee tasgabbii qabu nama kabajaa qabu nama gartee gosa ofii kabachiisu nama biyya ofii kabachiisu nama oromoo kabachiisu ummatti ati jechuudha fakkeenya gaarii nu taate fakkeenya gaarii sirraa dhaalle jechuudha si galee amiin du'aa'ii fudhanna rabbiin ulfinna guddaa si haa kennu waan dalayde hunda rabbi jecha dalayde rabbiin ulfinna guddaa kabaja guddaa sitti haa horu Akawan. amiin jedhi ummatti si jechuun nama jabaadha si galee Waddi nama juddu. Awwan udii si jedhin ka udii si jedhin abo amiin saabigi abo isin qaltii dhiisaa mee dhugatti yaa guyyaan jummata qaltii dhiisaa rabbiin gartee nama umrii dheerate amiin akkuma kanatti nama galmage rabbiin gammachuu kee malee jaalala namaa si haa kennu inni naaf nurraa dhaabaa jeen abbo amiin sa'aatii malee dhasi nurraa buusi si torkisemi rabbiin ulfinna guddaa sitti haa godhu osoo ati kenna Ade ta'uu wajdi baatte doama si goda walle malaika miskol si godensa. rabbiin gartee ulfinna guddaa sitti haa horu Amiin. akka ulfinna nutti gootetti amiin aboonu dhiisaa ka billaa yalee koy akkasitti maawotii godhuudha ta'e amiin dhiisi maawotii godha maal rakkadha Mute no bane, ebanne. rabbi ulfinna sitti haa godhu amiin rabbiin gartee kabaja sitti haa horu rabbi si haa gammachiisu wallaahi العظيم إن شاء الله سوقي متي ربين قرتي كامباني ماكينة ربين كامباني ماكينة ستي هبن أبو كامباني كي ولا Wasi إجابة dia dia beres. فتشا شو كجدا كامباني ماكينة كامباني كورتا بيت أبو ربي سيافر ربين قرتي كامباني الدنيا تنقبر كامباني كي بيجوتو ولا جو بسم الله الرحمن الرحيم Ummata. ربي سيافر تمام gammachuu kan dalamaanii rabbi si haa godhu amiin saabigi rabbiin gartee fuula gammachuu kana sirra